أزي أرمني دولتين سرطانية بربدتي ورا بيرو تجتو مالي وجين هي أن دائما إيجو أن فوقي درجة صدفة نجد فوقي ميقا جدا غافدا إن دائما نجرا جدا غافدا نما ميقا منا كيسا جرا غافدا شانتا كافدا ديما وجي فدتانا شانتا كافدا ديما because توفتا اتنو جدو بيكا وانتا يفي نمنا توقس جراني لما جراني سادي جراني أن توفتا اتنو جي دلقو بيكا وانتا إف شانتا كيا كافدا ديما Araba walii galee osoo arabni akkana natti boottu biraa baya. Osoo isaan akkana natti booyan xurii kana imimmaan kan akkana xuruurratanii alla kan liqi osoo isaan isinnaan jettu biraa baya. Naga kiyyan. Naga jedhee kuyeetiin keessa galee malee akka keessan osoo mandara keessa deemu jechuudha kiniini parastaamolii feestaala keessa kaayadheetiin jechuudha dhiira barbaadaa fi mandara keessa poolisiin na qabdee nan galchine. Ijoolleen awwaliin kafiila jalaa bahee takkittiin isii hin jirtu gisee angalu jechuudha. Hundis ibiyya jiran jechuudha. Ijoolleen awwaliin kafiila jalaa waggaa 7 dura bahee jechuudha. Annama waggaa 8 waraqata takka malee biyya Arabaa keessa dalagatee jechuudha. Isiniif galee bareechisee isinii hima warri nan beekne jechuudha. Waggaa 8 takka 2 3 4 5 jedhee waggaa 8 guutuu biyya Arabaa keessa waraqata takka malee dalagadhe. Usuu guyyaa takka ijjitiyyaa fi poolisaa waliin argin. Usuu mana madaamii keessa hojjetu. Usuu ijoollee isii akka ijoollee xiyyaatitti waliin kolfee waliin taphadhee jiru. Guyyaa takka ijoollee xiyya dhoofte jettee osoo madaamiin nan himatin. Ijoolleen nan bira hojjetaa ture amma kuyeetiin jirti. Warri ani isaan irraa hojjetaa ture jechuudha. Guyyaa takka ijoollee xiyya tutte jettee osoo madaamiin nan himatin. Osoo madaamiin nan daddarbin jaarsa kiyya ija keessa laalte jettee karaa badaan osoo nan himatin. Jaarsa kiyya ija keessa laaltettee osoo karaa badaan nan himatin. Waan takkaan nan himatin ijoollee xiyya dhoofte jettee nan himatin ana arrabaan natti tartettee osoo nan himatin ka'ee biraa gara biyya xiyyaa gale. San akkasitti seef godhinaa beeki. Tiktokii kana bar kushiinaa madaam keessa taa'ee tiktokii irratti fammase osoo haadha namaan arrabsin ganda namaan arrabsin amantii namaan arrabsin osoo guyyaa takka gabbahee waan badaa hin dalagin viidiyoo kiyya sitiriin kiyya qullaan asirra bahee hin feemasin nama arrabsee hin feemasin Habibti tiya waggaa 10 guutuu kushiinaa madaam keessa 2005 biyyaa bahee 2015 biyya deebi'e. 2005 biyyaa bahee 2015 biyya kiyya deebi'e jechuudha. Sigalee keessan beektu keessa qabattee namaa laatti jettee Oromoon. Keessa kiyyan beektan maal akka ta'e nan beektan. Narraa haasa'u jirtan malee narraa bocoluu jirtan malee bocolli jechuudha maal akka ta'e nan beektan. Eessa akka dhaladhe nan beektan maal akka ta'e nan beektan. Gana zarii tiyyaatitti illee barbaadan nama zarii dhaade rabbiin nan godhini gabboo ayyaafadha. Zarii akkamiisiin jedhaati. Sheeka maal na beeka zarii tiyya zarii akkam akka taate zarii beekamtuudhaaf zarii gootarraan dhaladhe jechuudha. Zarii waan jettee waan dubbatteef duuban deemine sanirra dhaladhe. Gama haadha tiyyaatinne zarii akkasii sanirra dhaladhe. Bocolli jechuudha abbaan sigaaraa aarsuu malee haati tamboo xuuxuu malee faayidaa takka hin qabne abbaan sakkaree barandaa namaa jala gangalachuu malee haati hatteetiin barandaa namaatitti harkisan gabbaatee dhiiraaf jecha kaayiraa dhatte dhiiraaf jecha akkas taate biyya diinaaraati dhiiraaf jecha galte shirrixii hudduu irratti uffatee taa'ee na arrabsa wasakni beerri xalabdee suudii geessite beerri xalabdeetiin dubaayin geessite jechuudha. An akkamitti akka kaayiroo dhufe kun oreedii adam jala kana jiraana beekan akkamitti akka kaayiroo an dhufe isatu naa fide waraqata kiyya naa fide waa hunda naa xumuree reeditu na fide jechuudha. Namni na fide reedin na fide. Namichi amma isin waliin maqaan na balleessitan kun gaafa an biyya kana dhufu inuyyuu hin beeku sa'aatiin itti dhufu. Kanaaf rakkoon keessan nan beektanii wanni isin hin jedhuuf kanaaf reeditu na fide waraqata kiyya sannaa xumure waraqata kiyya sannaa hojjete waa hunda sannaa xumure gaafa biyya sanii ka'ee galu ijoollee obboleeyyan tiyya ittiin mari'adhee galee asirraa achi deemu qabadhee kalee ittiin mari'adhee biyya kana dhufee qaba erga dhufeellee ammoo na beekan maal akka hin ta'e sirri bareechisanii na beekan kun warri ganama galgala naa waliin jiraatu reediin na beekaa jechuudha. Na beekan bareechisanii. Gaafa airportii dhufa isaatu na fuudhe mana isaatitti bu'ee jechuudha. Mana isaati bahee mana kireeffadhee bahee of danda'ee bahee jechuudha. Osoo afaan baru duusi taateetu barlu kanamaa jalaa hin baatu biyya kana dhuftee. Usuu isin taateetiyyuu biyya kana dhuftanii luka namaa jalaa hin baatanii teettanii jaarsaaf jaartii taaptaaf walgootu dhageeffattanii jechuudha. Biyya namaa osoo jechuudha. Usuu firoo waan balleessin osoo jechuudha dhaarigdanii osoo si taateetiyyuu biyya kana dhuftee luka namaa jalaa hin baatu. Kaayiroo dhufanii luka namaa jala jiraachuun baay'ee ulfaata. An dhufee ji'a takkitti bicha kan mana reediiti mana asliidhaaf reedii jidduu jiraadhe jechuudha.
Osoo biyya kana karaa eessaan nama baasaa eessaan nama galchaa hin beekin mana kiyya kireeffadhee of danda'ee akka isin argitan kanatti baakgiraawundii kiyya tolfadhee jiraadha. Ka asiin duuba yoo gosa ka ta'es yoo qabaadhes yoo dhabes wanni isin argitan hin jirtan baakgiraawundii kana laaltanii iyyitan malee jechuudha. Fuula kiyya fiiltanii bareechifadhee kaardii kiyya waayifaayi kiyya guuttadhee taa'ee isin iyyisiisu jira jechuudha. Angootittiin teessan jaalattanis jibbitanii goddaachuun xallaachuun angoota keessan jagnaa keessan jechuudha. Nama yoo ana poostii gootan kaampaaniin tiiktookidhaa fooloo isinii kennituu jechuudha. Kaampaaniin tiiktookidhaa viyuu isinii kennituu jechuudha. In sobdee yoo naan jettan haasayaa jedha kanatti. Gaafa ana poostii gootan gaafa fuula kiyya poostii gootan kaampaaniin tiiktookidhaa fiddee fooloo isin shallamti jechuudha. Fiddee fooloo isinii kenniti jechuudha. Viyuu isinii kenniti. Inshallah Sheekh Abdul Zaluulu makkaa keessa dhaabatee du'aayii godhee makkaa keessa dhaabannee namni nu laalu hin jiru. Du'aayii isinii kadhannee namni laayik godhu hin jiru. Nama 20 laayik nu godha nama 30 laayik nu godha badiin kenna maali jedhee na arrabsuuf gabbahee jechuudha. Argitanii? Kashee katabatee iyyuu rakkate. Gaafa fooloo kenna fuudha suudha kenna poostii godhe nama 2,000 nama 200 sadaale 200 takka laallameen beeku bara. Indoom ganama galgala na poostatuu qabaayyuu malee. Kanaaf warri keessa kan koo hin beekne xaqxaq isinii godhee jira gurratti isin cala irra dhugaa irra ganyaadha ishee warri maal akka ta'e nan beekna jechuudha. Nan beektan ana eenyuun akka ta'e nan beektan. Ammoo maammadoon tokko jechuudha minniin jechuudha. Osoo akkanatti qabee bobaa kiyya kana jalaa ka'uu hin dandeenye shuuxiin. Narraa jetti. Shuuxaamiin jechuudha. Osoo akkana qabeetiin jedhe wallaahi bobaa kiyya kana jalaa osoo akkana qabee ka'uu hin dandeenye jechuudha. Osoo akkanatti walitti akkana qabee socho'uu hin dandeenye tun osoo ishee argee wallaahi timfish narraan jettu osoo na argite illee timfish. Salaamtaa mootummaa gaafatan kana na gaafattee na bira dabarte. Usuun